akkanumatti dirree nagaatii baate dirree nagaatiitti baga nagaan ishee galte ammallee dirree nagaa ishee haa ta'e dirreen itti galtellee nagaa isheedha haa ta'u abjuu gaarii ishee haa abjoochisu akkanumatti dirree isheetitti nagaan baate nagaan itti deebite ammas tan odaa isheedha haa ta'u egaa nagaye Nagano le nagano amata aga solanita aga yekini di naga aga kino kanwati gamachu gambiyati de gamachu hira aga ka fula naga wala garsi serabina kame fundurisani ya balla akkamati guutte tinu kanite guutte hira kan wala sana hajala murti chawana ajis Jika negara ada negara luar, mama tenor raga, peralih letak, gammacam dah luar, jadi negara tidak bergaya ini dari sini. Kalau negara kita. Tiga ni rumah se. Mama tenor raga, Ana orang ni bestu. Mana ada? Bas. Mal bote amjad. Mal. Mal alimu. Mal tu ke? Rawate. Si bahasa Arab. Si bahasa. Abang Syazin ni wajib mahu kesal. Toko bukisi. Video kami ni jala dia mogas video guse. Bil video guse na jala dia. Galatoma kaisinis uftani na gafat tudaf. Galatoma. Nah, kan fakata guyya robi timer, guyya robi akka kanatti dabarsine guyya kale salle amma tana free miti kan nufi hamma tana nunteechisu ndumtuun kaata arrammoo xiqqoo firiidhaan beeksisa waan ta'eef baay'ee namatti tola. I am very happy. Hundumti keessanuu like share godha video kanaan siniin jedha. Beeksisa abbaa manaa kiyyaati haadha raggaasaa abbaa raggaasaa Dubbadhu mee haala koo maqaan keenya. Maraadha ta'u. Inshallah. Hundumti isaaniitu as jiranii asiin immoo eessuma kiyya diimaadha akka diimaatu. Akkanaa miti gurraacha akkanaa gurraachaa miti diimaadha akka kana fakkaanna baay'ee namatti tola. Haga isinis biyya keessanitti galtanitti rabbi isinii kadhadhaa naallee rabbi naa kadhadhaa rabbiin biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Biyya namaatitti yeroo baay'ee gubachuun gaafa biyya keetitti galtee immoo iddoo tokko das nama jedha. Yeroo turtii gaarii qabaadhaa walitti deebinaa akkana fakkaata. Irra caalaa immoo jaalala namaa qabaadhaa. Ollaa keetiin jaalala qabaadhu maatii keetiin jaalala qabaadhu yoo jaalala qabaatte akka kanatti gammachuun ooltaa jechuudha. Yoo namni sin jaalanne immoo namuu dhufee sin gaafatu. Amma ana bira guyyaa lamaan kana sargii fakkaata dhugaa. Nama shinooteen haa darbuun dhabee malee iddoo takka das nama jedha like share godhaa hundumti keessanuu shi. Biroobiin jedhan. Nah, akkanatti bakka tokkotti dhufan seene dhugaa. Wal waamanii akkanatti dhufuu isaanii namatti tola. Beeksisni jechuudha. Maaliif namaaf taradda'anii namaaf taa'anii akka ollaa saniin kaatanii akka kanatti das nama jedha. Mee warri gammaddan tokko dubbadha. Gaashee mee maal akkam? Ani biyyatti galuu kee kanaaf gammachuu guddaa nutti dhagahama. Kanaaf si gammannee gaashanii miti torban tokkichuu garuu baay'ee guddaadha. Kana hunda teessee nagaan galuun kee baay'ee gammachuu natti dhagahama. Abaayyeeta. Anis akkuma isaa kana. Siistu baleetti raggaasa ta'e. Gammachuu hundumaa. Kun immoo abbaa manaa isheeti. Wal bira godhaa agarte.
akka wal jalaan banne dheekan mee abbo Caamaa Rasiyoo maal sitti dhagahame Gammachuudha galalli isaa akkama baay'ee nu gammanne baay'ee dansama jedha. Argoo kun guddaadha. eessuma yaa ta'u Akhirnya kan aneh amma dulu merah garu aneh jechuu barbaadu. Baay'isee fakkeenya taatase. Amma atii fi raggaasan fakkeenya haadha manaa abbaa biraati fakkeenya ta'uu qabda. Namoonni kun hamma gabaamusii adda addaan oolanii galanitti wal yaadu yaadni keessan kun fakkeenya nama biraati ta'uu qaba. Obsa akkanaatiin jiruu fi jijjiirrachuu barbaachisa. Fakkeenya kana argamu haati manaatiin abbaan manaa waggaa 5 adda hojjaadhaaf addaan deemanii turanii har'a gammachuu walitti deebi'uun kun carraa akkana namoota biraatiifis fakkeenya ta'uu qaba argachuu qaba. Carraa kana namni biraalleen argachuu qaba. Haaratti kan dandamaan fakkeenyas kan ta'uu danda'u namoonni kun sarkii gaafa galan wal caqacaqanii waggaa 5 wal obsitanii teechanii har'a immoo gammachuu walitti deebi'uun keessan kun namoota biraatiif fakkeenya ta'uu qaba. Gorsa ta'uu qaba jechuudha. Jiruu fi jijjiiruudhaaf akkanatti obsanii hojjechuu barbaachisa jedha. Okay, galatoon. Okay, daadeeto. Tigo dhimee qofa silaa liqaan barii. Daadeetti ga. Nama qallaalii seetanii kana haa kaampaasii dhaabee. Okay, tigo dadaade. Gammachuu guddaadhaan jedhatan waggaa 5 ta'anii ta'u asittuu akkatti bulu wallaallee bara baranaa kana walitti deebisuun gammachuu guddaadhaan jedha garuu. Ish galata. Waan jette jedhe. Waan jette jedhe. Gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Gobbaanitiyya gobbaanii jedhani. Gobbaanitiyya. Ato tun immoo ollaatiyya la. Wayyaan mutiyyaa gaaddanyaatiyyaa ni godoon karaa deemuni ati galuu keetiif gammadee kaaddee dhufee baay'ee garuu baay'ee si galateeffadha naa jiraadhu ammallee baga waan biyya keetitti si galchee itti gammadeetiin odoo mana kootitti hin galiin karaa irraa kaaddee dhufee naa jiraadhu fayyaanaa ta'e. Galatoomi. Ishee siista. What call Jerry? Did time in going? Sargia fenat arte ajama anasinitti mesane betani warri bet. Sargia fenat arte. Garu amma kiisin kiis. Miti isinillee na qarqara waanaf akka maddi dhaabadduun se. Sitti naanneera. Ani immoo akkan jedhu obboleettiin teenya tuni waggaa 5 miti namni ji'a yookaan guyyaa lamaa rufa oolanii akka itti galan garuu rabbi beeka waan ta'eef waggaa 5 biyya ormaa turtee nu galuu ishiitu gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Kana biratti immoo gaafa kiristinnaa kanaa ol gammannaa jedha. Ashii waaqasi. Ammumaan xanasasaaf shir. Annaa galatooma ana irra guddaa maaltu natti dhaga'ame seetan. Dhugaa erga dheengadda galgalaati amma ammaatitti nama na jaalatu nama na jibbu nama na dinqisiifatu adda baafachuun namatti tola. Galatooma ammuma feeta wal jibbita wal jaalattan maatiin keessan yeroo adda fagaata walitti deebitanii waliif bochanii maatii keessan kabaja abbaa manaa keessan kabaja maatii abbaa manaa keetii kabaji jaarsa kee kabaje maatii abbaa manaa keetiin jibbisiin jedhaatillee dhageechisi share godha hedduu takka dasna hidhee jira koomentii barreessaa viidiyoon qarrazee immoo bilbilli biraan jalaa guutee diileet godhe galatooma nyaanne dhunnee jirra amma buna dhugaa jirra amma haga dhumaatitti viidiyoo kana daawwadha isinis akka koo kanatti gaafa galtan maatii keessan kabajaa maatiin kiyya baay'eedhaan kanarraa fi immoo yeroo biraa sin biraan gaa turtii gaarii qabaadhaan siniin jedha.